nama abdateeti miti. Walaakin dhiirri ciyee kun dhiiraa waliif faayidaadha. Kuni wallaalsan qabu sagaleen kiyyan dhagahama yoo ta'e naa himaa ergaa daqiiqaa muraasa ergaan sinii dabarsa. Waa'ee lola dirree waraanaatiin wal qabatee dirree waraanaa karaa daangaa Afar aanaa baateetiin daangaa Afar irra jiruu fi waa'ee Dabra Birhaan. Waraanaa Maqalee ka'ee saboota adda addaa ofitti dabalee isaan keessaa adda bilisummaa Oromoo warra Agoo waan meeqa dabalatee kiiloomeetira 1,000tti dhiyaatu Maqalee irraa Dabra Birhaan gahee baatee maaloo jedhanii achiin maasii waan dalagu miti suni. Kanaafuu burjaaja'inaaf osoo hin taane haala lolaa keessatti bakkattuu istiraateejii bakka karaa gurguddaa bakka akkasii gadhiisuudha malee jabala gogaa wanni irra jiru gadhiisanii bakka tokko deemuun as deemuun waan jiru. Nuyi amma waa'ee sambichaa duun taane akka Oromoo Wallootti maal haasa'uu qabna maaltu tahamaa jira. Karaa irratti maaltu tahamaa jira. Eeyyee lolli kaleessa Elwahaa fi Kaasaggitaa jidduu ture Kaasaggitaa ol darbanii jechuu dhageenya. Akkamitti maaltu fedhameeti asirratti? Asirratti Oromoo Walloo waan haarawaa waan takkan jiru. Isaan daabboo walii geessuu deemanis aggaa bishaan walii geessuu deemanis karaan tokkichi jiru sasanii Elwahaa baagan gahini karaan garas deemu kaan waagan jirreefu karaan garas deemu sasanii lola kana daangaa Oromoo fi Afar irra fuudhuu fedhaniiti. Warri lola kanarra jiru. Eenyunni kana fedheen networking kiyya rakkinaatti godhate. Egaa ammas doona irratti dhaabatiin ergaan dabarsuu barbaadu. Oromoonni Walloodhaa bakki dalagaa bilbilisanii dalage hanga naannoo Afar wal qopheessanii daangaalee karaa Afar jiran hunda akka eegan. Kan biraallee jechuun kan dawweetillee amma burqaa yookiin hoo Kaasaggitaa kanaa miti. Inni biraa lolli qophaatti Saharaa Affaar keessa dhaabbatanii loluu turan waan hammaatee fuuhuu wanni hammaatee jechuun akkami? Waraanni bilchiginnaadhaa kaleessa dura dhaabbatuu dadhabee dasee irraa baqatee Dabra Birhaan gahee amma humna biraa qabatee naan jechuu dandeessu. Miti humna takkan arganne. Haleellaa xiyyaaraatu hammaate. Haleellaa xiyyaaraatu itti hammaannaanii duuba deebi'an. Duubi deebi'uun eessa deebi'an isa jedhu irratti naannoo Saharaa Affaar gadhiisaniiti daangaa Oromoo irratti deebi'an. Oromoo Walloo irratti. Amma daangaa Oromoo Walloo irra bira ga'u kaaniidha. Kanarratti maaliif barbaachise yoo jettan loojistii walii kennuudhaaf nyaataa dhugaatii walii kennuudhaaf walkee deemuudhaaf makiinaan tokko baatee irraa ka'ee eeggaa naannoo Elwahaatiin deema jedhu karaa kanarra makiinaan deemu kan biraan jiru kan isaanii malee. Xiyyaaraan kanuma dha'uu jiranii eegalee hangaddaati. Amma magaalaa baatee ol dhufee jechuudha. Kanaafuu waan kana sirreessuu bakka kanatti deebi'uun mala. Waan tokko dhageeffadha. Uummata lola kana kan lafarra deemsisuu jiru Affari. Isaan kunis uummata Oromootiin ati kottu wattaaddara ta'e har'a kana amda miilaan sa'atii meeqaa deemii makiinaa wal harkisu kanarra si fe'eetiin eessa si geessa akka jedhan xiyyaaraan samiirraa si dha'u. Karaa dheeraa deemanii lolololuu jechuudha. Karaa dheeraa deemanii lolololuu irraa mana keenya irratti ol siqneeti bakka nyaannee dhugnee miilaan walitti deemnutti lollaadha. Kanaafuu sanis tahee kanas tahee amma daangaa Oromoo irra ga'uu kaaniira. Kana jechuun maal jechuudha? Oromoon bakka jiru lafaa olitti ka'ee loluu qaba. Oromoonni Walloodhaa bilbila bakka jiru hundaa bilbiltanii bakka jiru hundaa lola atattamaa itti banuun barbaachisaadha. Eenyutti waraana lolaa jirutti fakkeenyaaf farii akka dawwee jirtuu fa'aa lola hin bannu nuti lola hin lollu lola nama asirratti dhufee lola irratti bane isaa hullulaa jetteetti jedhan. Achi miti garuu eeguun barbaachisaadha. Karaan suni achi jala banamnaan karaa san jala garas deemanii lola biraa banuun ni mala baay'inaan yoo jiraatan. Kanaafuu lola karaa Kaasaggitaadhaa jiru kana wanni godhamuu qabu bakka daangaa irratti irra dheerina karaatiin karaa achis tahee karaa asis dheerina lafaa bal'ina lafaa kanarra wal jaaranii tokko isaanii akka ol hin deemne gochuudha. Meeshaa gurguddaa yookiin ittiin cabsanii meetaatti cabsanii ni kan lolaa jiran Afariin. Kan lolaa jirtu Afarii makanaayiziin isaanii gurguddaan achi gadi kan jiru miille achi gudii kana karaa kana ol fudhatan. Kan jiran isaan Afaroota lafarratti lolan halkanii guyyaa miilaan deemanii lolanidha. Saniif ammoo namni keenyas jira hamma har'aatu bichaa ofirraa gadee taa'eera. Kanaafuu daangaalee Oromoo Walloo irra gaafa gahan lolli kun kan Oromoo Wallooti.
bakka kanatti yoo bakka miilaan deemtee lolaa ooltee galgala mana keetti galuun si mijatutti hundinuu jechuudha. Kanaafuu lolli kun daangaa Oromoo Walloo akka sheenne ganda tokko ganda gaxarii tokko sheennaan amma naannoo Afarii ammaan dura sheenanii bahaniiran beekamaadha. Naannoo Afarii karaa garasiitiin deemanii sheenanii bahanii daangaa isaanii irra ta'anii kaambii godhatanii eeggatuuran warri Tigraay karaa barahaleetiin karaa garasii. Laakiin amma karaa Oromoo Wallootii wanni godhamuu qabu wanni godhuu qabdan daangaa keenya gaditti lafarratti baay'inni namaa eeggatuudha qaba. Bilbilli naannoo kana ni deema waan isinii himu hundallee miti bilbilli ni deema. Namoonni bilbiltanii ummata kana kanatti kakaasuudha. Kanammoo alhamdulillah bilchiginnaa miti kan jiru beektanii kanaan gorra jiru waraanuma kana. Kanaafuu nuyi ammas iyyuun keenya ummata jabeessa jechuu malee namni akka gaariitti dalagu achuma jira. Dalagamaa jiras. Wal qopheessee masalxanyaa bakka isaa isiniin himu amma Oromoo Walloo hundi hanga Maqaleedhaa deemanii bakka askarummaan itti baratamu hunda barataa jiran. Lafa isaanii irratti dirooniin dhaamanlee yoo jedhaniin baata. Lafa Walloo kana keessatti bakka hammamitti bakki salxanaadhaa banamee sanaxalaa jira namni keenya. Kilaashin miika sanaxalu meeshaa gurguddaadha ni beektu. Kanaafuu amma wanni godhamuu qabu namni qawwee dha'uu danda'u hundi daangaa irratti gadi deemee nama miilaan deemee si loluudha. Malee waan biraati miti. Siniif galee kanaafuu itti jajjabaattanii waan kanatti deemuu qabdanii irratti wal jabeessuu qabdanii wal hiikuu miti. Amma miidiyaa kanarra wanni dhufeef irra guddaan tokko maaliin qabatame maaliin jedhame jedhanii warra nama wal hiikuu jechuudha. Mooraalii waraanaa balleessu. Waraanni itti ijjatee torbaan tokkotti daseerraa dabra bira hanga'e asiin dhufeeti waraana asiin gad darbe kanatti karaa cufsiisee komboshaa fi baatee qabsiisee kalaas reekas taanaa harka kennuudha. Waan hin fakkaanne kuni osuma tahee lola guyyaan takkatti halkanuma takkaan akkanumatti deemamu miti. Insihaaba kun insihaaba jechuun waan qaban isaanuu himaniiran kaleessa isaanuu himaniiran meeshaa deemuu fi diidachumatti biddaan gubdee duduuba deebiteetti jedhu turanii agartanii meeshaa gubdee fi maaliin sulillee gijibaa wanniin bilisummaa Oromootii fi TDF akka ofii ol jalaa deebi'an isaanuu himaniiran ofii deebi'an jalaa maaliif bakkattoo jiran kanatti Saharaa Affaar keessa achi gadi jiran fuula dura deemuudhaaf bakka sanitti hedduu tachi lafni Saharaadha miilaan deemuudhaaf hedduu lafni Saharaadha kanaafuu guyyuurraa xiyyaarri dhufeedha asbaalti kana kaameeraa laaluudhaan isaan aggaa guyyaa hunda baateerraa bishaanii fi nyaata qabee gadi karaa kaasagitaa kana deemu lafni isaanii hedduu ammayyataa ta'eefu achirradha. Hayyoo waggaa ofuu finfinneedha gaafa arihame inni kun daaraa ta'a jedhaniiti amma gara kanatti ol deebi'aa jiran. Siniif galee gara kanatti ol deebi'uun faayidaan isaa uummata kan kee keessa teessee nyaattee dugdeeti miilaanuu ta'utti deemta malee ganaa makiinaa irratti wal fe'anii asirraa goda eloo haadhaa yeroo deemtu karaa kanatti dirooniin sidhaanii maal jedhanii lafatu mijjatini bakka kanatti. Hayyoo akka mandura sana siif asitti marsanii irraa hiikkatu yookiin booji'uun hedduu dhagahuut hin jirru amma karaa fariisan maaliif lafni saadhaa karaa tokkicha jira Saharaa kana keessa karaa tokkicha sanii achi Saharaa kana keessa gara miilaan deemtu jiru yoo deemtillee yoo baay'attee deemte si arga jarri lafni mijjateef sanii lafni mijjatuu dadhabe immoo lafa gooraa golboo shawaa kana sameen shawaa kana amma asii dubbiin jirti jechuudha daqiiqaa takka dura dhaabbatuu hin danda'u waraanni mootummaadha. Kanaafuu wal burjaajessuu dhiisaatii namoota keenya biyya jiran jabeessaa inni aanaalee adda addaarraa jiru akka mooraalii godhatee deemu. Namni achi isaan qopheessee lolaa isaan qopheessu hin jiru jechuu dandeessu. Jira. Akka ajaa'ibaatti jira. Waraanuma kan biyyattii walluma hamsee tan hundaa kan bushaa jiru. Waraanuma santu daangaarra lolaa jira. Daangama san jira ammatti gaafatamaan woboo kaaba kana hundaa warra kaabaa kanaa jechuudha yookiin adda bilisummaa Oromoo kaabaa kana. Daangama bakkuma lolii amma jiru kana jira. Mukaan isaa kaanii miti jechuun baala. Kanaafuu Oromoo Wallootis qawwee dha'uudhaaf jira yoo isaan Affarii lafarratti qawwee dha'uutti jedhanii abdatanis Oromoo Wallootis lafarratti dha'uuf jira qawwee. Laakiin namni keenya nama waraana waan hin tahiniifuu ammaan tana amda guyyaan tokko makiinaan deemee lolaa achitti loluudhaaf nama sana xalimee disipiliinii adda addaa barbaachisa. Mana isaa irratti garuu akkamitti akkatti lolu biyya isaa irratti biyya lukaan deemee halkan bishaan walii fuudhee lolutti akkamitti akka lolu biyya kan isaan.
isaan amma kana faayidamanii loliddum kanatti jilbiifatee haa taa'uuti finfinneen amma addaan guurra Musa jedhu dura jira. Dabira Birhaan har'a kana cimcimtaan jiru kalaas jarri gadhiisee jechuutu jira. Yookiin warri bilchiginnaadhaa keessaa guurratee magaalatti akkuma Dabira Siinaa samaddii maddii irra goranii eegarra darbanii ofoo qullaa taatii jechaa jiranii. Afaan tokkoon sheenaniiranii ni jedhanii. Gabaabamatti sanis tahee kana kan Dabira Birhaan raawwateera. Inni itti aanu maaliree? Inni itti aanu Finfinneedha. Dabira Birhaan kiiloomeetira 100 takkaati. Isin Kaasagitaan kiiloomeetira 100 biraa barra wanniirra baateerra. Isiniif galee kiiloomeetira 80 akkana 70 ni ta'a. Kaasagitaa bakka isaan jiran kun. Warri Finfinneedha waraana Dabira Birhaan kiiloomeetira 130 gahe akkanatti hin albaane maaliifini qawween Kaasagitaa dhagahama jettanii albaata warri diyaasbooraa walloodhaa keessumaa keessa. Baatee bar dhiiraan marfamteeti jirti bar warra halkanii guyyaa amata sagal lola guyyaan tokkoon dhaabbatiin ka halkanii guyyaa lolanii qotanii nyaataatii lolantu jira bar. Dhugama makiinaan qaban laandi kureezariin qabanii halkanii guyyaa deemanii biyya biraatti loluudhaaf yoo ta'uu dhabanillee hamma sana xalaanitti malee biyya isaanii irratti akkamitti nama lolan akkatti nama lolan warra beekutu achi jira. Isiniif galee kanaafuu leenji'aa jira mitiree bakka takkaalaman miti bakka isaas ni himu malee bakka takkaalaman miti walloo irratti makiinaa walloon lola mootummaadhaa deemuu diddee akkasitti lamcichu suni takkaalaman miti ijoolleen xixiqqaan illee sanatti allu malee jetteeti akkanatti wal guurtee jedhan jeneraalota Tigraay fi warri abaawoodhaa amma Oromiyaa irraa dhufan kun sanatti alsiisaa jiran. Isiniif galee sanatti alsiisan walloo qawween sanatti alsiisanii walloon disipiliinii waraana ta'uudha sanatti alsiisan. Waraana ta'uu fi goota mana taatee ta'uu wal adda. Waraana ta'uun nama halkanii guyyaa deemee beelee dheebatee nama wajjin jiru eegga wal dhabe akkamitti akka barbaadu akkamitti akka ofirraa mudaafa'aa godhu baratuudha. Biyya ofirra jagna jechuun lafa ofii beektuu fi biyya ofii beektuu fi bakka ofii beektu muka ofii beektu keessatti loluudha. Inni kun waan biraati. Laakiin Oromoo walloo biyya isaa irratti dhaqanii utuu duubaa nama waraanaan meeshaan isa gargaaru qabu Oromoo walloo hin cabsan. Kan ammoottis ni amana. Kanaafuu walloon lafa shiidhaa hin tuksiftu. Naannoo Afartu isheen nameera. Naannoo Afar dirree kanaan miti. Isiniif galee naannoo Afar Saharaa san keessaa ol butatan. Ol butatan jechuun bakka Oromoo walloo biyya ganda isaarraa nyaata isaarraa nyaatee deemee ofirraa loluu danda'utti ol butatan. Maaliifini kana godhanii tilmaamaanis tahee ani amma yookiin isaan tokkos naan jedhe yookiin isaan tokko naa jedhe yookiin isaan akkana godhuuf deemanii siin jechuu duun taane kanuma mataa kiyyaa sinii hima. Isuma kiyyaan alaafummaatti fudhadha dubbii nama biraa yookiin mistirii nama biraa himee duun taane. Wanni sin qabdan baaga lolli daangaa sin manaa nyaatanii dhugdanii deemtanii galaa walii geessuu dandeessanutti sinii dhufe lolli teessani irra guddeessa namni lafarratti lolaa jiru immoo Afariidha. Affaroota barahaadhaa lola lafaa lola qawwee akkuma keenya beekan. Kanaafuu ati karaa tokko asbaaltii tokkorraan bichaa miti kan loluu qabdu. Lafa kan kee hundarra warra waayyuu karaa garasiirraa qabee hanga gara nagarfaatti lafa kan keetirratti lola zaraggaatee abbaa biyyaati gandasaatii wal jaaree deema. Kan duduuba kan kee jiru qaayyee bilchiginnaatiin miti ilmaan keetii abbaa keetii obboleeyyan kan keetii wareegamtoota kan keetii yoo dandeettiin isaanii akka mootummaa bara meeqa baankii fi taankii nyaatee ta'uu dhaballee warra waraana ibidda harkaan qabu warra biyya kokkatti qaba warra si barsiisu warra ati kalee leenjiftee gadhiifte. Kanaafuu naannoon Afariirraa ol gara naannoo keenyaatti lolli deebi'ee jettanii warra burjaa jooksan burjaajayina isinitti hin godhatina. Akkanuma ta'aniira naannoo Afarii baatii 3-4 dura keessaa ol bahaniituma daangaarra deebi'anii ta'an karaa barahaleetiin. Maaliif daangaa isaanii keessi Saharaa. Isaan kanaaf lola lafaatiif hedduun mijjatu. Nama xiyyaara hin qabne nama isaan helikoptarii walii deeman. Siniif galee lolli Kaasagitaa jira. Lolli Kaasagitaadha. Ammoo waan Kaasagitaa haasa'u jira. Kaasagitaa gahe jechuun daangaa Oromootti siqee jechuudha. Kaasagitaa fi ammaan dura Kaasagitaa gadi jira. Kaasagitaan magaalaan Afariidha harka isaanii jirti. Siniif galee
waan kana ta'eefuu karaa kanarraa dhaabbattanii otoo ganda Oromoo tokkotti ol hin siqin osoo ganda Oromoo tokkotti gad hin siqin bakka miilaan guyyaan tokko deemame ofirraa galaa walii geessanii lolamuu dandahutti miilaan bakka makiinaan barbaachifnetti jechuudha. Makiinaa madfii wanni dha'u makiinaa xiyyaarri dhufe kan dha'u makiinaa yoo nama baay'atee bakka tokko walii qabamatee malee nama dha'uu hin danda'u jechuudha. Nama qawweedhaan hundinuu jilbiifatee asii fi asiin deemu. Guddeessa lolli lafarraa biyya hama qabummoo kan biraatiin miti. Lola sanaxxale warra sanaxxale komaandoo maal rifattee jedhan waraanni biraa qabu san fixateera biyya hama. Waraanni biyya hama qabu hamma affarii barahaa keessa guddattee amma horii tiksitu qawwee nama keenya wal loltu tana qawwee dha'uun beeku. Ishee argatee naani hammanuma kana waraana kana azaa godhuu dandeenyaane saharaa keessaa ol butate. Lafni warra baateedhaa mijataadha bakka amma haasofnu kanatti lafa godaa fi wanta qabu. Kanaafuu burjaajayinni hin barbaachisu burjaajayinan miti. Waraanni istiraatejii mataa isaadhaa qaba. Sinitti fakkaata yookiin waraana kana dadhabee duubatti baqate sinitti fakkaata. Akkamittiree waraana bar kombolshaan darbaniiti bar kan Dabra Birhaan jiran. Adda kanatti waraanni biraa dhufe adda kana sheene jechuun bar isaas nuu raawwate jechuudha. Siif galee? Kanaafuu waan kana eeyyamanii miti gabaabamatti. Wanni godhuuf deeman garuu wanni nu galuu qabu daangaa Oromoo irratti lolli kuni daangaa Afar keessa Saharaa isaanii mijjatu san keessa bakka anaanaa mijjatutti hin silolaadha. Amma wanni irraa eeggamu uummanni Oromoodha waraana kana hudduuba nyaataa dhugaatiidhaan daggafee uummati Oromoo walloo immoo ofuuf waraana. Keessuma keessaa lafa isaa irratti hanguma waraanni kam nama lolu lola. Makalakayaa biyyi waan godhan gaddaa agartan kamisee fi qorii irratti. Irra guddeessa namni lola kana lole. Lolli gaafa kaarra qorii guyyaan afurmoo kana taa'e san Tigiroonni itti dhiisanii biraa deemanii jira. Deemanii goda gamzaa kana deeman. Oromoo walloma amma baateemaa fi qorimaa fi hartuma matanarra dhiisanii waa woboo malee jiru jechuudha. Isaanumatu qolatee waraana san akkas godhee gaafa haxaayii irratti warri sanbatee miidhamuu argan waraana dabalataa wayii fuudhanii humna da'anii jechuudha. Malee Oromoon teenya waraana biyyi kana ofuu hudhukke irraa kaafte Oromoo wallo. Abadan. Hudduuduuba waan waraanaadhaa dandeettii isaaniitiin ol ta'e bichaa gargaarsa argannaan rakkoon tokko ittiin jiru. Kanaaf lafni har'a lolli kun irratti himamaa jiru kaasaggitaa ol dabarraanii yookiin kaasaggitaa irratti lola warra baateeti. Lola warra baateeti warra baatee mootti naman akkasaa lola jara tanaa Arabni yeroo tarattu maal jette ahlu makkaa adraa bishicaabihaa jette. Warri makkaa laga isaanii isaanumatti irra biyya kaa jedhan. Lageellan isaanii eessaan baatee eessaan akkas jentu. Lola tanaa akka ajaa'ibaatti lafa isaanii irra baagatee ijoolleen baatee qeerroon baateetu nu geesse aanaan baateetu. Walaakin waan beekuu qabdan har'a aanaaleen kun hundi jedduu isaanii diinni jiru walii dirmatuu danda'u akka barbaadanii walii deemu lukaan deemu makiinaan deemu dandeettii kana hunda qabaa jechuudha har'a kana Oromoo wallo. Kana osoo quba qabdanii Ibrahim Adam. Okay. Karaa WhatsAppiin dubbisuun karaa wasa jira. Kanaafuu rakkoon hammasii hin jiru. Burjaaja'iin ammoo Jabuutii irraa haasaan kaabinoonni Jabuutiidhaa kaabinoonni Booraadhaa yookiin aanaa Dawwee Harawaa keessumaa keessa. Jabuutii bu'anii Jimaa irratti Affaarota wajjin haasawaa komaandoon itti isheen warra Dawweetti sidaaraa godhe kamisee qabatuuf maaloo lama tafe maali kaleessa dheengadda kalee malee dheengadda kan ishee turan. Namni guutuun Jabuutii irraa bilbila Ahmad Dawwee nagaa qaba Ahmad Dawwee maali jedhanii amma tokko aktivistiin afarii tokko as bahee baatee qabannee garbaa dagaan dabarree kombolshaa waldiyaas qabannee maali waan hedduu tokko haase. Inni haqiiqamaa hin fudhatamne inni kijibaamaa kanatti utaala. Sinii galee kanaafuu burjaaja'iin akkanaa kaabinootaa fi soddoota isaanii yookiin firoota eeshumanii fi abbeerota isaanii Jabuutiitti suuqii xixiqqoo takka banatanii taa'antu jiran. Siniif galee halkanii guyyaa wanni isaan yaadan abaluufaan kufanii jilbeeffatanii ani badhaadhee irratti ol jedhee abaluu inni ilma rakabootaatii fi ilma maalloodhaa mootummaa naa tahee ani isaaf dakkara jettanii wooma hadiyya wayii harkatti geessee isa kaanis waraqaadhaan fudhattee isa kaanis lafaa fi maalii kamisee fi eessa guurrattee warra akkasii jirti warra garaa bichaaf jiraattu warra garaa bichaadhaaf sabummaa ishii biyya ishiidhaa jijjiirtutu jirti. Kanaafuu warra akkasii dhaggeeffatuun tasuma hin barbaachisu sobduu diidaa jechuudha. Kaleessa karaa amma Affaar kanas tahee karaa Dawwee kana bakka bilbila hin yaalin hin qabu bakka hin bilbilin hartummaa
karaa boorkannaa kana uummata gammoojjii jiru tokko tokko ka dalage ilaa daalifaagee bilbilee jechuudha. Wanni tokko jedduu kana wanni tokko hin jiru soba soba wanni takka hin jiru walakkaa kana. Siniif galee kanaafuu burjaajayina kaabineen hinaaffaa kaleessaa wal guurtee ilmaan Oromoodha. Rabshaan himamu immoo tokko waan isin himu rabshaan himamu maali jedhanii karaa Oranee Salaamaa hattoota ammaan dura nuti bilchiginnaa irraa badhaasa arganna jedhanii ilmaan Oromoo adamsuu turantu nama tokko lama ta'ee hanga isaan beekuu maaxaa isheenaniiranidha. Milishoota gootowwan bilchiginnaadha. Harka kennuu didanii bosona isheenaniiranii jedhan. Isaan san jechuu gootowwan bilchiginnaadha tokko lafaan dhaanii jedhan du'ee fi jiraateen beeku malee harka kennuu dinnaan dhaameeras. Kana faadha gaasaan komaandoo jedhan ta'uu ni mala. Komaandoo garaati kun komaandoo ta'uu hin danda'u. Tatiisa ofirraa dhowwuu hunda nama hin dandeenyetu woboo ofirraa dhowwa. Namtichi qoosu maal jedhe woboon kalaalee shisaniin akkanaan nama dhoognaanuu lafe namaa maraa jedhe. Siniif galee lola isa bosona sheenuudha. Bosonni takka takkaan kitaaba isaaniiti isaantu beekaa. Dhiira taanaan boorkanni kinoo kaleessa asumaa bahanii dhukkee sirraa kaasanii. Siniif galee kanaan miti dubbii kanaatiin miti. Burjaajayina garuu warra Jabuutii jiru warra Suudii jiru bilbilli dide jedhanii burjaajessuun ni danda'ama. Dawween Oromoo isaan miti affariin isaa affariin dawweedha. Nammalee irraa qabee karaa haroon Oromoodha. Haroo irraa qabee hanga nammaleeffanaa dawadaraagee bal'aa dulloo karaa korahaa fi eessa jedhamu kana lafni nagaha wanni tokkollee hin jiru. Wanni tokkollee hin jiru. Oromoo fi affariin isaallee nagahaan walitti bilsigin namti bannaan namuu nagahaan walitti deemee waa takkallee hin jiru jedha. Siniif galee kanaafuu soba hin jirree burjaajayina uummata burjaajessuudhaaf minaaminuma daalaa wanni godhan jechuudha. Lafa warra baateedha mooraaliitti ejjettuun hin qabdu bilchiginnaas tahee waraanni bilchiginnaa jiru isin himeen jira. Affariidha milishoota affariidhaati gosaan wal waamanii bakka hedduurra lolli bakka biraatiin irraa dhaabbatee naashee alaa fikra lola bakka biraatiin itti banuudhaaf xiqqoon eega lola bakka biraatiin naannoo afariisan Awaash karaa garasiitiin itti banuudhaaf waa xiqqoo hafe guyyaa tokko har'a ammaatuu waan dhiisaniif na dhibeera bakka lolitti banamuu malee gahaniira. Musallasa bakka booda walii himna. Bakka afariinitti ruhiitti of eeguu jirtu achiin lolitti banamuuf xiqqoo si hafeera amma karaa naannoo afariidhaa milishoota afariitiif. Kanaafuu bilbilli ni dalagalaa warri maalii jettanii kijiba takka kijibeen jira kijibituun dhokatuu qabdi jettanii dhaabbatan bilbilli ni dalaga. Bilbilli dawwee ni dalaga dawwee affar miila jala ni dalaga sannu hifdhiisa warra ijoollee gammoojjii takka takkaan nama beekna ilaa daalifaagee ilaa korahaa fi saharaa affar kana keessa bilbilli ni dalaga baateehuu bilbilli bakka hundaa miti malee ni dalaga keessaa warri achi jiran beetasabiin bakka bilbilli bahanii warra baabboo karaa bokoksaa ni dalaga kanaanaas ni hima bakka bilbilli dalaguu namni itti haajoktu baheesii dhaabbatuu barbaachisa. Bilbilli ni dalaga wanni dhoksan hin jiru. Kijiba takka kijibdanii nuu dhokota jettanii eessa dhageessan eessa jirtan hin jirtu wanni kana. Kanaafuu lolli kaasaggitaa jira. Kaasaggitaa jechuun naannoo Affaari. Garuu dhukkaasni Oromoo Walloo bira dhagahamuu jalqabee jedhan bakka dura jirtu ol jalaa deemaniiran. Kana jechuun siniif galee Oromoo Walloo bakka lafa isaarratti waan dhihaateef wanni jedhe bilbila asirratti hin ergooni karaa meeshaagirri dubbisi inni dubbisuu feetu. Kanaafuu rakkoo lafa warra baateerra waan dhufeefuu lafa warra baateetti waan dhihaateefuu bakka isaan lukaan deemanii loluu danda'an gaafa dhufe akkasitti deemanii lolu uummanni jechuun lola uummataa Abiyyi Ahmaditti lola uummataa godhammi kunis lola uummataa ta'uu qaba. Siif galee halkanis guyyaas warri afaaniin hin duune
warri afaan innamaa fi hindoone agartanii Jabuutii buuteetii amma baqattee karaa afar kana gad deemanii bilbilanii abboo bar komaandoo isheen kana godhe maalloo jedhe komaandoo isaa dhufa abboo komaandoo dhumate dhumate. Siif galee wanni jiru kana rakkoon akka amma jennu kana miti rakkoon guddaan hin jiru. La abortummaa gorii wanni kanaan jiru barra achi jala fariinuu lola awaashirratti hammaateen Oromootti jillatti feessa baqatteetti. Oromoon wal burjaajeessinaadha wal jajjabeessaa warri bilbilisanii dalaguu lolli kun lola Oromooti. Wallorratti lola Oromooti. Siniif galee kanaafuu lola kana dhaabbatee Oromoon akkuma jarri tiksitoonni affariidhaa walii guurtee asraaraatti harka guurratee loltu asii oliinis loluu qaban. Tokko. Lammaffaa meeshaa ijoollee meeshaa baratu jirti amma meeshaa gurguddaa salaxxanaa jirti. Meeshaa sanii achi warri addi bilisummaa Oromoodhaa sinii jira. Warri meeshaa gurguddaa dhukkisuunis malee warri salxanaa qabu. Kana malee waan jiru wanni sodaatan yookiin gana baatee nutti dhufu wanni akkasii hin jiru. Baatee dhufu ati ofirra sodaattu kana waraanni hangana baay'atu kuni maqalee irraa hanga dabra bira hansa raggaame kuni akkamitti ofiif sodaanne si taayati. Gabaabamatti kana warri kalaaleetii fi warri wadda haddeedhaa irraan ka daraarti kamma jedhan kanaan miti walaaqii wanni barbaachise wanni isaan barbaachise kasaaraa saharaa Affaar keessatti isaan kaffalsiisu jirurraa ol irraa siqanii ummata daangaa ummataa irratti lafa qabatanii akka asiin kun inni amma isaan halkanii guyyaa xiyyaara lolan kun dhaabbatu gochuudha. Siniif galee innati bilbilu ta'a kana maali? Egaa kan kanaa kana fakkaataa waan ammasiiti gabaabamatti wanni isiniin jechuu barbaade burjaajayina dhiisaa kara dabra birahaan qabamteetti marsamteetti isheen nameera isheen namni isa jedhu qulqulleeffannee walitti deebina. Dabra birahaan eega edaatii marsaniira. Isheen namne bilchiginnaan baqattee numa dhageenyaa baqatuu irratti wal loluu jira jarri maaliin dhiisee baqatee fi baqatee kanarratti kan kana asii kan baateedhaa ka lolli kaasaggitaa kan jiru Oromoon lola gurraan dhagahu jammarraa namni tokko burqaa gahanii maal jedha malee burqaa hin geenye. Kanaafuu Oromoon burqaa irratti yookiin burqaa gaditti gadi yaa'ee loluu qabaa kana inni bilbilisnii deeme walii himuu qabdan. Nuhi akka ummataatti jajjabeessuu fi malee ajajuu hin jirru ajajni ni jira warri ajaju ni jira warri dura dhaabbatee kuffisuu jiru ni jira warri ummata kana aanaalee hunda yoo barbaachise walloo hundarraa kumaatama gaarra qorii irratti dheengadda walitti dhiheesse hundinuu mana deebi'eera ni beektanii lola ofirra dabarse. Siniif galee Ayisuusii warra walloo guuruu qabdi ooraalii warra Tigraayis ni guurti kanaafuu hin sodaatina ilmaan walloodhaa lafa isaarratti.